zoonii giddu galeessaa Oromiyaa kan ta'e Jaal Sanyii Nagaasaa waliin gaaffiif deebii gabaabaa goone qabna. Sittiin sin dabarsa ammas waliinumaan haa caqasnu. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo akkuma galma irratti isiniif kaasee miseensa qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo olaanaa ta'an keessaati ajajaa giddu galeessaa zoonii giddu galeessaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Sanyiitiin kan beekaman toora bilbilaarra jiru dhimma naannoo sanatti raawwatamaa jiru ilaalchisee akkuma uummatarraa haasofsiiseen dhimma waraana wajjin wal qabatu immoo akka naaf ibsanii fi toora bilbilaarratti argamu. Egaa sila akkuma isiniif Miraajiin jedhama televezyiinii onneen irraan bilbilaa Jaal Sanyii sagaleen kun dhaga'ama. Dhaga'ama. Hayyagaa mee naannoo giddu galeessaa bakka isin qajeelchitan waraanni bilisummaa Oromoo socho'u aanaalee giddu galeessa Oromiyaa keessatti sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan hidhattoonni mootummaa sakattaa geggeessaa turuun isaanii miidiyaalee garaagaraattis mootummaanis ofiisaas ibsaa tureera. Dhimma kanaan wal qabatee dhiyeenya kana immoo uummata waraana bilisummaa Oromoo nyaachistuu waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuudhaan hiraarfamaa jiraachuuf jimilaan guuramanii hidhamaa jiraachuu isaaniiti giddu galeessa Oromiyaarraa kan odeessa qabnu. Kanneen kana keessaa immoo uummanni hedduminaan baqateeyyuu waraana biratti qubatee jira akka jedhudha akka odeessi jiru. Mee haala waliigalaa dhimmoota hidhattoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuudhaan hiraarsaa jiru kanaan wal qabatee maaltu jira naannoo keessan? Bareeda waan hidhattoonni keessatti eegatii kana waan mootummaan biyya kanaa godhaa jiru keessatti egaa waraanni bilisummaa Oromoo akka waraana bilisummaa Oromootti egaa qabsoo jalqabeetti qabsoo biyyaatiif kan inni keessaa jiru. Egaa kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo jalqabumarraa kaasee aga ammaatti giddu galeessa kanatti akkuma namoonni baay'ee isaanii beekanii aga ammaatti waraanni bilisummaa Oromoo isin gubbaa jira baay'eetu tarkaanfii fudhachuun osoo hin ta'in tarkaanfii yookaan afgaanni sarratti aggaamame sana ofirraa qolachuudhaan kanas baay'ee tarkaanfii fudhatu biraa hin qabu. Egaa sanaan wal qabatee ammaan kana giddu galeessa kanatti waan taphatamaa fi waan godhamaa jiru firuma seenaa keessatti waan duraan dhageenye waan kitaabarra dhageenye waan akka keessatti qaama keessatti hirmaanni argines sirna kan keessatti waan amma raawwatu kana takkaa raawwateellee hin beeku argineellee hin beeku dhageenyellee hin beeku kana gaa ibsuu nan danda'a akka giddu galeessa kana keessatti amma kanneen akka aanaa cofii kanneen akka aanaa hambuu kanneen akka aanaa ilfataa kanneen akka aanaa riidaa qabii giddubaras dabalatee kanneen akka aanaa dandii kanneen kana keessatti uummanni lakkoofsa isaanii aagas jenneetoo hin dandeenye hidhamanii inni hidhaman immoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo fi deeggartoota ABO jedhamaniiti kan isaan hidhaman. Isa waan nama ajaa'ibu isa fuula mootummaa mataa isa dirree dimokiraasii fi dirree siyaasaa bal'aa kun ennaa fuula kaleessa hooggantoota garaagaraa ennaa kan deemanii bitan warreen gaafa sana koree ta'anii banoota simatan warreen sanatu duuba deebi'aniitu har'a hidhamaa jira reebamaa jira isaan kanatu qe'eerraa baqataa jira. Ammoo hundi kana waan adda godhisa ammaa kana kaleessa sirnoota darban kana keessatti namni tokko qabsaadha qabanii hidhanii qabsaa barbaadan isaan garuu maatii qabsaawotaa dabalatee jechuudha. Abbaa dabalatee haadha dabalatee fira gosa dabalatee waan nama godhamaa jiru kun duguuginsa sanyii fakkaata maleeti dubbiin kun tarkaanfii siyaasaa hin fakkaatu. Mee iddoo kanatti Jaal Sanyii iddoo kanatti harmaan dura saba himaalee hawaasummaarras quunnamtii garaagaraanis ibsamaa ture. Kan keeyyuu maatiin kee abbaa keef kanneen kaan dabalatanii hidhamanii jiraachuu isaaniiti kan odeeffamu. Inni kun dhugaadha. Atamma erga qabsoo kanatti makamtee maatii keerraa addaan baateeti waggaa dheeraadha kan jedhamudha kan odeeffamu. Mee daawwattoonni keenyaaf dhaggeeffattoonni keenya akka hubannoo argatanitti maatii keerraa erga baatee hagamtaa maatiin kee immoo akkuma jedhamu qaama mootummaan hidhamanii jiru. Maatii keerraa eegan bahee maatii keerraa eegan wal argee maatii keenya waggaa afaffatee kan jira. Ingasa mana hidhaati warra darbee mana hidhaati yemmuu
Ijaan kan ta'e maatii gadi bisu ijaan marraan kana maatii gadi waan argite maatii kiyaalee dhimma fi akka guddaratti waan kiyaalee qabu. Agaruu maatiin kiyya abbaan kiyya jechuudha nama umurii waggaa 70 irra hin qabne lafa rukutatanii fuudhaniitoo mana hidhaa. Obboleessi kiyya haadha manaa qabanii haati manaa isaa garuu haftee anjii sadii baatee har'a mana hidhaa keessa jirti jechuudha. Waajjira poolisii aanaa ibsataa jechuudha. Haftee mucaa ji'a sadii dubbatti baattee jechuudha. Dubartoonni jechuudha mucaa dubbatti baatanii dubartii takka kan hin qabne jechuudha. Araasii jechuudha. Isaanitti baatanii lakkoon kan hin qabne ibsatatti dhabanii sodaa kiyya dabalatee keessa darba sirmayyuu nama isarraa yeroo maxxaabu hundayyuu inni kan ta'u namoonni baaduu isaanii baqatanii isaan qabdan kanatti namanii isaan kan bara hidhaa jechiisanii isaan kan akkatti hojjetan akkatti hojii dalagatti qabanii bifa kana ta'anii raafamaa jira. Inni kan isin jedhu akkasuma kana gaafa isin jedhu waan kun waan hin taasisu maalaaf jennanii suni qaafii jatoon ta'in dirqama oromummaa isaanii baane oromoo hundatu raafamaa jira oromoo hundatu akkas ta'aa jira dirqama oromummaati sun rakkoon qabu danda'anii hari'uus danda'anii ajjeesuus danda'anii maqaa oromummaati malee gadi bira dalaganii miti rakkoo hin qabu kaastii kan laamti anama sobitti dalagamaa jiru dubartoonni mucaa dubbatti baatanii araasii dubba isaanitti baasanii abbaa warraa keessa dubalee edeluutu achi keessa jira waraana edeluutu waraana jalaa geesse edeluutu akkas godhe dubartoonni beeki balballi namaa cufaa jiratti ibsatatti itti bu'uu danda'a. Amma dubartoonni amma ilfata jiran balballi namaa cufaa beeti. Lalisaa dhuguma kan jedhamu haati manaasaa isa manaa hidhanii haati manaasaa hidhantee mana hidhaa keessa jirti. Mucaa tokkittii qaban mucaa tokkittiin gandarra deemte amma guyyaa bineensi nyaatuun beekamu jechuudha. Akkaataa kanaaf jallisatti gargaaraa jiran jireenya walaa keessatti oromoo waan akkana argee beekuu dhaga'ee beeku inni arga jennee yaadaa hin jirru. Mee kan maatii kee qofaa miti jaalsanyi kanneen gambiroo fakkeenyaa fi kan hajajaa zoonii lixaa katee jaalmarroo dirribaa maatii isaa marroo lama akkuma kana qabanii hidhanii maanguddoo waggaa 70 ol abbaasaas lafarra jilbeechisanii harkisuu isaaniiti kan armaan dura qophii keenyatti dhiyeessinee turre. Dhufee darbaa mootota biyyattii keessatti godhamaa ture kan Oromoon irraan miidhamaa ture keessatti maatiin qabsaa'otaa rakkoon akkanaa isaan qaqqabee hin beeku. Fakkeenyaaf mootummaan warri ta'an amma gurguddoowwan kan biyyattii keessatti qabsoo sabootaa geggeessaa turanis jabana Dargiis haa ta'u jabana mooticha Haile Sillaasees namoonni qabamaan ture. Gochaan akkasii kun ta'e jedhamee isin qabsoorraa haamilee yookaan qorqalbii keessan tuquuf kan raawwatamaa jirudha. Dhimmoota kana akkamitti ilaalta akka qabsaa'aa tokkotti rakkoon isinirraan rakkoo qorqalbii geggeessuu danda'amoo hammeenyuma mootummaa kanaatu akkamitti ilaalama? Akkuma yeroo saamsiin bishii jechuudha jechuudha. Seekenduma takkittiidhaaf aannan fi tuqeetoo qabsoorraa waan dubbatti deebisu yookaan waan qorqalbii keessatti kufuun qabu jechuudha. Kanneen akka kanaa kun yaraan sirumayyuu wal qabsootti nama ammeessu wal qabsootti nama jallee suuraan kana beeku qabsoorraa waan dubbatti nama deebisu qabu maaliif jennaan eenaa keessatti warreen siyaasanaa jiran beekaa yeroo sabboonummaa alta jedhanii kuni callaa otoo ta'in namoota kana daawwatan namoota argan namoota kana dhagaan itti sabboonummaa yoo dhalirraan kana sabboonummaa kuusan kan jedhan abbaa irraa fuudhamu fi akka keessatti nama jechuudha. Sina kana itti sabboonummaa namaa yoo ciisan itti ejjennoo keessan yoo ciisan irraan kana kanneen akka kanaa kun jechuudha qalbii namaa tuquuttaaf beekuma hin danda'an jechuudha. Akka keessatti tuttuqanii qabsaa'ota kamiyyuu akkuma damma jechuun marroota ammaa miti callaa nama biraan miti. Waraana bilisummaa Oromoo dirree qabsoo jiran hunda maatii isaanii barbaadanii hidhaa jiran jechuudha. Amma sakaleessa jeensitti nama qabaa hidhaanii jiranii sadii akkuma kun jedhu kana ilfaatarratti namoota biroo abbootii dhagartee ijoollee dirree qabsoo jiranii gaqatanii. Danqara mootummaan kun nama hundumaa guuree beeka si gadee fuutee maal godha danqaraatti dhaqaa jiran jechuudha. Kana akkaataa kamiitiin tarkaanfii akka kanaa kana fudhachuuf furmaata akkamii fida kan jedhu sana hedduu faana ta'ee kan laalu ta'a. Kanaafuu akka kiyyatti tarkaanfii nama fudhatamu kun qalbii namaa tuquu hin danda'u hedduu qabsootti nama jabeessu malee hin jechuun barbaada. Haa ta'u daawwattoota keenya kabajamoo marii bilbilaan nu geggeessaa jirru hajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa Jaal Sanyii wajjin. Mee Jaal Sanyii amma dhimma namni jimilaan hidhamuun keessumaayyuu Oromiyaa lixaa Oromiyaa kibbaa fi giddu galeessatti hedduminaan namni hidhamaa jira.
kanneen hidhamanii dhibbaan lakkaa'aman kumaan lakkaa'aman bakka tokkotti hidhamaa jiraachuu sanuyyuu bakka leenjii jedhanii xollaa'ee geessaa jiru. Achirraa immoo guunnaan sanqallee buufata poolisii aanaalee garaagaraa keessa kan jiran immoo lakkoofsaan hedduu ta'uu isaaniiti odeessi istiidiyoo keenya qaqqabu kan addeessus. Garuu amma naannoo giddu galeessaa iddoo waraanni keessan baay'inaan socho'u keessatti akkan odeessa qabutti uummanni baqatee dhufee isinitti dabalamaa jira, isin bira dawoo godhatee dhokataa jira akka jedhanidha. Kun dhugaadha? Ummata beeki isaani beeki danqaraatti na ummata danqaraatti na maal godha qawweedhaan irra dhaabbatanii dhaggeessanii sodaachisanii maatii isaa irraa qabanii uummanni filannoo qabnaan gara danqaraatti maatii qotaa keessatti jira gara danqaraatti nannee jira. Kana keessatti immoo uummata akka kanatti danqaraatti nanne kana immoo gara keenyatti guuruu illee saba siyaasaa beektanii naaf gara uummata kana kan danqaraatti naqaa jiru mootummaadha. Uummanni filannoo qabnaan carraa qabnaan waan godhu qabnaan ofii isaatii gara danqaraatti bakkatee jira kan nutti namni callaa miti jechuudha. Kana bifa kanaatiin jira jechuudha. Uummanni ammatti kan nutti namni koo nutti dabalame ammatti ni jiru jechuudha. Egaa wantan kana kaaseef jaalsanyii yeroo garaagaraatti Oromiyaa kibbaa keessa dhiyeenya kana immoo Oromiyaa lixaatti waraanni bilisummaa Oromoo rakkoo nurraan qaqqabaa jira jedhaniitu hiriira bahaa jiraachuu isaanii sabqunnamtiin mootummaa himaa jira. Gama keenyaan wanti nu ifatti qulqulleeffanne hin jiru. Garuu amma kan odeessa qabuuf isinnaa kaasaa jirtanitti garuu namni aantummaa waraana kana argeetu gara keessanitti baqataa jira dararaa mootummaarraa kan jedhudha. Deeggartoonni mootummaa immoo faallaa kanaa kaasu. Isa kanaaf maal jettu ise? Wanti baay'ee nama ajaa'ibu yeroo tokko mootummaa kun mataan fayyaamuutu gamaadha kan jedhu kun wanni amantaan ta'u tokkotu jira beektaa? Awwaanni hiriira kana asitti qindeessaa jiranii eeggadda cobii irratti bakkeen fatana kan qindeessaa jiranii hamborratti akka qindeessaa jiranii ilaas waan nama ajaa'ibaa eeggadda cobii gubbaarratti kan godhan hooggantoonni waraanaa jechuudha. Waraanni yaa'ee uummata dubartiin itti baasee namni hiriira kana yoo hin baane hundumti isaa qabamee hidhama. Waan wakkata kiibsuuf hin qabuneetta waan nama ajaa'ibaati. Yoo hin baane qabamee akka hidhamu murtoon lafa taa'ee uummanni gara galu dhabee garatti galu dhabee ishiin mucaa baattu mucaa hundatti baattee ishiin dandeessee karaa deemuu kan hin dandeenye karaa gubbaarratti. Karaa kanaatiin irree humnaan qabanii hiriira baasu. Uummanni kana nutti fayyadamuudhaan maal goona akkam goona filannoo dhabnee maal goona caalaa waan kana ifatti baaseetoo uummanni kan itti haasaa ture jechuudha. Kanaafuu uummanni karrattatu garatti gara galu kan qabu waan godhu kan qabu gara keenyatti kan inni baqataa jiru jechuudha. Baqataa jira haa taatuuti garuu egaa furmaan isaa maaliin kan jiru filattillee waan itti deemaa jirra. Uummanni dhugaadha waan godhu kan dhahuutu garatti gara galu dhabeetu gara keenyatti gara garaatti baqachaa akka jiru ifaadha jechuudha waan sun. Gaarii wantan kana kaasee fi wanti mootummaan jedhu immoo komiiwwan garaagaraa waraana keessan irratti ka'u jira. Keessumaa naannoo zoonii ati hajajju kanatti caasaa keenya keessaayyuu qaama poolisii irratti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhataa jira. Uummatas bakka garaagaraatti ni raarsaa, caasaa keenyas ni ajjeesaa akka jedhu komiin gara mootummaatiin ka'u jira. Inni kun dhugaadha. Naamusni waraanni bilisummaa Oromoo komiiwwan ka'an kanaan wal fakkaata kan jedhu mee akka daawwattoonni keenyaaf ifa ta'utti. Jaakatti dubbachuudhaaf taanaan isma dhugaatitti dubbata. Egaa kan anaa miti namni ani waraana kana keessa jira tariitii waan waraana kana bareessee dubbachuu fakkaata. Uummata gaafatti uummanni waan kana. Sun ni danda'a jechuudha. Waraanni keenya uummata keessa socho'u keessatti uummata keessatti maal fakkaata akkam fakkaata amala akkamii qaba naamusa akkamii qaba kan jedhu sana mee miti uummanni naannoo kana otoo dubbatee bareeda jechuudha. Gabaabaatti garuu waan nuti waraanni bilisummaa Oromoo giddu galeessa socho'u akka ammaatti jechuudha. Waan baay'een nu bira jira. Hidhattoonni milishaanii caasaan mootummaa hundumti faanii nu bira jiranii waliin deemanii nu keessa deemanii isatti baafnee jala sararree hojii mootummaa akka isaan irra dhimma hin qabne kan hundi sirraa akka dhimma hin qabne hidhattoota gandaarraa akka dhimma hin qabne kora bittinneessaarraa akka dhimma hin qabne guyyaa akeeki keenya akeeki qabsoo keenya akeeka qabsoo ganamaa dhibdeen keenya dhibdeen isaa irra biyyittii Itoophiyaa waliin jirti malee
Oromoo faana itti akka hin qabne jala sararree poolisiitti himaa turre bittinneessa waliin haasaa turre uummata isaa waan milishaa dhageessaa yookaan milishaa isa kan haasaa turre amma garuu warri bifa jijjiirrataniitu sakattaa jedhanii ofii isaaniitti qindaa'anii yoo isaan bakka waraana bilisummaa Oromoo jirutti hin dhufin waraana bilisummaa Oromoo bakka kamiyyuu deemee gara kan deemee warra gubbaarratti tarkaanfii fudhatu beekumallee hin qabu hin fudhanne fudhachaallee hin jiru. Kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo itti lola gooduu adeemsisu jira. Bakka itti sirnanii bakka billaafaan socho'an sanatti yoo dhufanii qawwee irratti dhufaasan nama qawwee irratti dhufaasu immoo qallichi keessilaalee hin danda'amu waan ta'eef innaa kana lolatti seenaa. Akka kanaatti yoo lola seenerraan kan hafe waraanni bilisummaa Oromoo deemee tarkaanfii irratti fudhate caasaa keenya kan jedhu yoo jiraate afaan baasallatti dubbachuun danda'a waliin dubbachuu dandeessan jechuudha. Qaamni akkana jedhu eenyutu yoo jiraatu jechuudha akka jedhu kanaatti. Galatoomi Jaalsanyi mee iddoo kanatti akka ifa ta'uuf komii gara keessanitti ka'u namoonni mootummaan yookiin caasaan mootummaa yookiin miidiyaaleen mootummaa deeggiranis daldala siyaasaafis haa ta'u kallattii jijjiiruufis haa ta'u kaasuu ni malu yookiin immoo haqas ta'uu danda'a ta'a. Isinirraa ifatti daawwattoonni koof uummanni Oromoo akka hubatutti yeroo darbee poolisii Oromiyaa naannoo sanatti socho'u yeroo harka kennisiifamu suuraan faca'aa ture tokko jira. Dhimma kana laalchiseeti kan ololli kun deemaa jiru. Inni kun dhugumaan akkamiin raawwatame moo adeemsa of ittisuu keessatti waan waraanni bilisummaa Oromoo raawwatedha? Kana waraanni bilisummaa Oromoo lafa kam akkuma nama siisaa kana bakka isaanii kana dhaqee lolanii hin qabu. Kana ofii isaaniitii baay'inii qophaa'anii itti yaadanii bakka waraanni bilisummaa Oromoo jirutti akkatti abbaanii waraanni bilisummaa Oromoo fi isaan walitti hidhanii waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii kana fudhate. Akkatti abbaanii warri aadaa isaanitti hin baanetti waraanni bilisummaa Oromoo daandii hin kan deeman maaf kana deemtan qama isaa jiran poolisiin immoo dirqama deema dirqama poolisiin deemu beeku ani waan nuti ajaa'u poolisiin eddee kana beeku ni bira dhufanii lakkii yoo jiraate waan nira komee jiraate ni bira dhufanii eddee kana dhufanii hundi hattu qabneetti kenna gosa isaan hin deemu kana nama ta'an dubbachuu danda'ani fakkeenyaaf akan makakatama dito kan cobi poolisin cobi kan ofii isaatiin dibeenu hattoota jechuudha kan makatan kan makatan jire kan akka keenyaan qabne waan itti laaffatu jechuudha poolisii faana hariiroo akkana qabaachaa ture amma garuu amala sanaa fi yaada sana jijjiirratanii qawwee hidhatanii itti qophaa'anii bishaa dubbifatanii lola gara keenya sassa'aaf gara keenya kan dhufan itti walitti hidhuudha akka kanaatti tarkaanfiin sun raawwaterraan kan hafe waraanni bilisummaa Oromoo itti yaade poolisoota sana lolaaf kan qophaa'ee ta'e keenya jechuudha. Kun waan akka jibaa tin propaganda olola ittiin kaasuudhaaf kan qindaa'edha. Kanaaf sun jecha waraana bilisummaa Oromoo miti jechuudha. Gaarigaa Jaalsanyi mee dhimma waliigalaa irratti immoo gaaffii akka daawwattoonni keenya hubatan barbaadu tokko amma gaa Oromiyaa keessa nagaa waaraan jiru. Addi bilisummaa Oromoos karaa nagaa nan qabsaa jedheetu labseera. Isin waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoof abbootii gadaatti kenninee jedhu garuu wanti raawwatame gaa kanuma waliin beennu kan sabqunnamtiin garaagaraas ibsaa turanidha. Oromiyaa keessatti nagaa waaraa dhalatee gaaffiin uummata Oromoos immoo qixa qabateennaan isin gama keessaniin yoo maal ta'edha Oromiyaan nagaa waaraa qabaatti isin yeroon jedhu akka waraana bilisummaa Oromootti yoo maal ta'e Oromiyaan nagaa waaraa argachuu dandeessi qoodi keessanoo kana keessaa maal ta'uu qaba uummanni Oromoof mootummaan immoo maal gochuu qaba jettu. Ammaan duraan inni korreetta kennisaa hundaa'ee dhimma nagaa kana gubbaarratti haasaan akka waraana bilisummaa Oromootti hojjetu koreen hundaan kana aandiree filaatiin mootummaan guutuu qabu ama yoo guutee rakkoon biyya kanaa kan bakkeetti horatuu danda'a nagaan uumamuu danda'a kan amma dandeettii akka waraana bilisummaa Oromootti dhugaa dubbachuudhaaf taanaan biyya kana keessatti sabni Oromoo kan qabsoomne saba Oromoo qabsoomne majaafameen akka nama tokkootti illee miidhagamna akka nama tokkootti illee nama Angkara keessa deemnaa dhiiga dhangalaafnaa damsa dhangalaafnaa dadhabdeetti jira waan nuti jira suni rakkoon karaa tokko karaa nagaa furamee waraanni bilisummaa Oromoo jibba kaffallee qabu karaa nagaa dhufee nagaa ishii nagaa isaan barbaadu nagaa ishii qulqulleetti
ولين حاصل الركوب بيجي خنا فرق عام من يجراد وراني بسمع أمور فاسد جل أخرجيه دمبلسا بناها جل نجا خنجركن أجا أما تجيبسيان هتجيني أنا خوطة جلا عارفة كندا جوا جلا نوتا أبغى كأول خنجر جلا سني كام سنة سني أرتكابي أفان كأول ران سنة أجا نما بيكوتي بيكوتا ركوب بيجي خنا خيران خنا جوا غريبني آكل جري هتجيني جامد هنجر أمو أكتريتي يوتي ركون بيدخلنا ركون هذا جل كذا كذا لكن ركون وقوة أفرطان الشن بيه كذا كذا بدينا ما تبدي نما تبتشي أدي نما تبتكامر على بيت أدي نما تبتدي كذا كذا بتأتي ركون البلدات جها ركون أكخنا خدوا بديك ما في سكندي شيء خد بان في دعاء كأج بان فرامي بتي أنا ركون كل بكاري ورينا خالد فك آمني كذا فاجر ركون أنا فرق دافك آمني كأتي كم لو كمان نجيبه أرجماني ركون أنا فرق يوهي أنا وراني بس ما أورمون تمساتي لما تنسى عن جاهي كذي أعطاك الجرو أنا جالس كذا موسمان أفان كويت أم لا رأي ركون أنا دم فرق يوجد تنجلا أركا كندا جاندي كان بدي فلنون برو إنجيل أتام مدير كنا تيجي كنا يوتاسه جاندي شنا يكان كله يورثه يكان بدي أكثر كثير من هذا فراني بسمع أورمون كثير تيجي كنا خرانا جا ركون كنت فرنا خرانا جا أمي وأنا كنا في ذاك الشروط دم بدي أرجليتو أمي وأنا كنا شروط دم أمي وأنا كنا هيتو دم ركون أنا بدي بور إتفقوا حرة دينيتو بدي كما تقولون تين ركيني أتفقد بهم رافرالي وما تيجي كنا نجح سبب إنسان واللي جرا ترى كل فلان يوتو يراني بسمع أورمون لما كيف هذا في كم جزء نيجي جاب كينيا إسمع كنا كذا أمي فدا أمي فتا كذا تنجح سبب كنا هذا فرامي دم دايت لما يفعل هذا يجرا وراني بسمع أورمون كثير كذا فاعل Galatoomii jaalsanyi meegaa haala walii galaa biyyattii irratti amma biyyattii keessa nagaa waaraan jiru inumaayyuu mootummaan fonqolchina irratti geggeeffameera jedhaati kan jiru naannoo Oromiyaa keessa immoo dhimma Oromoo irratti saboonni gara biroos haa ta'u paartileen siyaasaa gaaffiin Oromoo akka deebi'u hin barbaanne dhimma kanatti dawoo godhachuudhaan gochaa waraana bilisummaa Oromoo balaaleffachuu kanneen amma sila kaasne hiriira baasuu giddugaleessa keessatti hiriira akka ba'u qophaa'amaa akka jiru jira. Dhimma kana laalchisee waraanni bilisummaa Oromoo akkamitti ilaala wantoota gidduu kana taateewwan raawwatan kana laalchisee haalli rakkoo biyyattii keessa jiru wal xaxaaxaa waatuu xuxxeetta isa kana akkamitti ilaaltu mee akka waraana bilisummaa Oromootti akka waraana bilisummaa Oromootti kan akkamitti ilaallaa kan jedhu sun akkamitti haala gaddas haala akkamitti ilaallu Oromoo After the safety, upon the safety, Maka Oromo, the Rena Angata Pankuni, in the Oromo Alpha Company, after the correspondent to the Australian about the Valley Pinda, we had a case of Oromo diversity after the Latin opposition in the Correspondent after the The other thing in the Oromo, upon the safety, there is a government Oromo in the Booking Oregon kafane kanatti umadu Oromo izbitu arada Oregon ku gara driver kita kan jadi sana izbuli Oregon kami warani betul kawanan betul Oromo tiada budaya arkai sekali jadi akhirnya kasus kita amma jiddu kana wan bija kana kita kan wan kana rawat kan wan kana amajuru ini tu kau begitu angkolka agamati Oromo kita warga nalatan angkol Cina ada rawat dan ada pencarian di Oromo kita ini kopar gira Soalnya kita tidak karena terkandung karena aku juga, bukan karena dewa kita tadi untuk orang muslim dalam mana kita sendiri itu kampung kita karena rawat dengan di berak kita baru anu itu dia. Ini dah karena aku juga garansi kita lagi bisa jadi, jadi aku ni mata apa bukan tadi apa saja dah apa Oromo asa Oromo tuan berbeda dibaca. Cuma tu Oromo dah bersani amalnya akan nama berat cenderung maka sangkut pandang terjadi begitu. Karena orang Oromo ini itu bermati. Umumnya Oromo bisa kesah, bisa ala jiran. Keron ada jiran pun untuk misalnya. Apa fajani kami lara asal kita tadi orang kita kata kita ini intemakin. Jadi Oromo merasa ke Allah jadi berat seperti itu. Makhluk itu macam itu. Makhluk itu tak dapat jadi seperti. Jadi sampai kendam tiada yang pandai orang itu. Oromo ada semua.
Itu ada cara untuk mereka juga sesuatu yang orang dia ambil itu berbeda. Apa yang ada ambil itu karena beberapa kilo yang terpakai, ambil itu untuk orang bala dia akan dikamu akan terpakai. Galatoomii jaalsanyi meegaa dhumarratti amma wantoonni ka'anii Oromootu biyya bulchaa jira. Oromoo irratti qawwee kaasuun hin ta'uu ka jedhanii kaasanis ni jiru. Kanneen kaan immoo kuni dagachiisuuf yookiin immoo gaaffiin Oromoo akka lafarra harkifamu taasisuufidha akka jedhanii kaasanis jiru. Isa kana akkamitti ilaalta? Dhumarrattis immoo marii keenya gidduutti kan hin kaasne tuqamuu qaba. Uummanni Oromoo hubachuu qaba kan jettu nuuf akka dhaamtuun carraasiif kenna. Egaa waan kuni egaa inni taanee kallee qabsoo isaa gaggeessinu namarratti miti yookaan sallee kan nuti haasaa turre kan nuti jechaa turre kan biyya kana linde kan hindata Oromoo haa turre kan hindata Oromoo gadadansi sirna firri kun sirna adda waa'ee sirna jennu kan nuti jennu egaa أنا شيء تبيك جاء عنده كده فصل يوم تقول الجزيرة ما كان في مكانه كذا شغلة الجزيرة ترى ما تحس بعدي وعنا الجزيرة فأنا الجزيرة تنا برا كريتنا ومن كان يجي أتكلم بكير اللي نصير في الجزيرة أعتقد ذلك أقول ما كان كذا الدكانة كله هم تفصل الجزيرة هاي يو كان تسمو عندنا نتكرر يو كان كل الرجال شعب في هذا مش هذا الرجال خاطئ هذا بكل بيسنا وسوي كأيني في كل الجزيرة ميتو يمن أورمو كلاوان بربادي وان سبسان أرجع شوك أبا يمن أورمو بلسون ما كان فسيط أبا أكان جري فنزار تكاسي بسيطة أفساد فريد كارين تنجرمو يمن أورمو إيرون إيرتين ورح بلسون أورمو يمن مرجع بيجي كيسر بيجي على جرا وريجني مكفلا كره بلسون بيجي وريجني كفلا بيجي أيه كتوكو يمن أجاي مي إجوار كونترا أنجر تكفلا أما كم تكفلا Oromoo biyya bulchaa eega Oromoon biyya bulchamee waan Oromoo kalee gaafataa ture waan Oromoo kalee jedhaa ture waan jijjiira yoo ta'e qaamni sun gabbee dubbachuutu sarara jira jechuudha. Gama biraatiin kana caala lammaa fi abiddi aangootti bahee kunis Oromoodhaaf jahaadha kan jedhu yoo jiraate namni sun nama dhibamaa yoo ta'e malee nama mataan isaa jaallatanii akkasii badhaan kan kibbatti jechuudha waraanni bilisummaa Oromoollee akkatti bahe jechuudha. Amma dubbii dhimma lammaa miti dubbii guddaa jireeti. Dubbii lammaa dubbii sirnichi maal fakkaata. وجدت كتبت من أوروبا كريم حمد ما في أصل ما تمرت ما أقدر أعرفه إذا تصير على كل غير جلس إذا أقول كذا لا أقول على كذا بقول لك كم تقول كوال كذا كذا فلان مثل ذلك وأنا شيء كذا فدكان شدي إلا أكيد من ضغط أبان دولا إداني والبرميسان مورنا sama kecil sama bakal murni sama bakal menggendis karena ini Jira bahwa dia bekerja itu media orang gara-gara itu bekerja wah susun murni kira murni wal gurmese wal kindese akai satu fakta sudah di sana ti ando kan betul-betul karena itu amai yang mata abis itu wan orang mata orang kamu itu sama kan itu ega udah tuh aktif orang mereka tuh jadi orang agam tuh lebih ada orang mahal kita melihat aja kan di sana ilalu yang jam itu karena itu itu mata orang itu kan itu jadi amalnya mata orang itu kan siapa tuh kan siapa jadi tuh kan jadi dan kan mana ya kan ini kan ada siapa serna ada serna pun amalan ada serna pun jadi mata orang itu jadi karena itu وعند أورموت بيجي بالساعة أورموت رتك أوجه كابولين ده شرنا رتك أوجه كابولين ما كمان سنين ما رتك في كابولين كابولين كذا ما نشرت يعني ما عندنا سائرين شرنا سالته أورموت أورموت كان أورموت أورموت حاجة أورموت كان كذا جديد كمان شرنا كون أورموت كان ركاب أبغى أوجه كذا ماله ورام بيجي أورموت ما رتك في هذا اللي ما يندعس شرنا سنة لا شرنا كون عمل شيء جديد رتك أبصر استمفوها أنا سيرتشو Egaa yoo dhumarratti yaada goolabaa kan kennitu yoo qabaatte carraasiif kennuu nan danda'a kan kanaan alaa garuu gaaffii deebii gabaabaa nu waliin goote yeroo kee hamtuu kana keessatti maqaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota televezyiinii NNNtiin guddoo galatoomin siin jedha jaalsany.
akkuma sabba jalqaba gubbaa kaafte kana maqaa Oromootu bilbilchaa jira jedhu. Kanaaf uummanni Oromoo kan yeroo kamii caala biyya isaarraa, isaarraa, maatiirraa akkuma dura fi taasise jalqabe dubartiin beeki ijoollee sanii baattee mana hidhaa keessatti gadadamaa gubataa jira, namatu dhumaa jira. Waggaa tokko keessatti waan raawwate kun waan takka namarratti raawwate hin beekne. Kanaafuu uummanni Oromoo bakka jiru hundaa waan kana gubbaarratti dammaqee seerrittiin uummanni Oromoo biyya ambaa biyya keessa jiran wal bira dhaabbatanii sirna kana yeroo ofirraa hin fonqolchiin ammallee uummata Oromoo dabarsineetu akka nama biraatti kennuudhaaf qophaa'aa jirra. Maqaa ilaalcha siyaasaa callaa otoo hin ta'in maqaa sabummaatiin wal bira dhaabbachuun uummata Oromootti suuraa kan jedhu kanan ina gubbaarratti kennaa. Akkasuma isin hin gadi galatoomaa walitti sagalee kana. Biyya kanaan uummata Oromoo kana dhageessisanii barullee akkasuma dubbisaa iddoo uummata keenya keessa jiru, iddoo naannoo keenya keessa jiru akkasuma ni markaaf midhaati uummata keenya meeshaa iddoo galatoomaa ulfaadhaa jiraadhaa amtoo kun lafee kun hin jedhatin. Atsigaa yaada gabaabaa yeroo keessa ammatti haala hamtuu keessa ta'uudhaan naaf kenniteef maqaa daawwattoota keenyaan guddoo galatoomisin jedha. Gaaffiin jiraattotaa fi akkasumas immoo hajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa Jaal Sanyii Nagaasaa waliin kun irratti hundaa'uudhaan aangaawwan mootummaa immoo maal jedhu kan jedhu ilaalchisee bulchaa aanaa Coobii haasofsiisee ture bilbilaan isaanis akka armaan gadiitti kaasu taasisuudhaan